keenya nageenya faraarri waaqayyo lafaa bakka jirtanitti isiniif baay'eetu akka mooltanii ani galanni waaqayyoof ta'u nagaa kooti bakka ayyaana ji'a waggaan kabajamee ooluun sin ga'e ameen ameen hojjumaan uyyuu bakka keenya dhifama wajjin abbaa kanani duratti yuutuuba jalattiin sagalee koo dhagee sagaleen san kaleessa galgala isiniif ga'e isin biraan ga'e qilleensarra oolchitanii jirtu yoo kuni iballeessitan isinii jechuu koo oduun taane garuu asini maaliif akkas gootan isinii jechuu oduun barbaadini yoo hin danda'amaayi akkamitti sagalee kun hicciitidha mistira koo isinuma qofattiin himee namni biraa nama jalaa dhaga'uu hin danda'aayi tarii nama biraatiif eeyyin obboleessa kootiif barumsa hin ta'aafi isaan ni fayyadaa ana hoo hagam na baddalaa namni dhuyi keessumaayyuu yoom akka tsoomii jalqabee yoom tsoomuu jalqabee yoom sigdatii haala kamiin akkan jalqabee yoom akka xumure isinitti himeetiin hin jira keessumaayyuu hanga isin naa kennitan irratti ani hanganatti dabaladheen jira isiniin jedheen ture kun akkamitti danda'ame kan jedhuudhaafi yoo bakka addaan kuteetti illee rakkoon hin jira lakkii kun isin fayyadu obboleettiin ilmootoo yoo naan jettanii tolee abbaa koo anillee irra deebi'eetiin hin fudhadha rakkoo hin qabu lakkiis marakkisaas hin qabu yoo jettan boru ganama sa'aatii isinitti mijatetti kadhannaa naa gaggeessaatii naannoo sa'a yoo isiniif danda'ame sa'a 3 dura natti himaayii akkanaaf gaggeessitanii naaf hin gaggeessine yoo isiniin jechuu barbaadatanii dhiifama sagaleellee isinitti dheeressee yoo naaf danda'ame kallattiidhaan isinii bilbilaashee. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaamin. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoo isiniin kan jaallatu hordoftoonni chaanaalii keenya yeroo san tuubii fi wangeel tuubii hundumti keessan akka mooltan akkam jirtu akkamiyyuu nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irrattis isaatiif haa ta'u jecha baga ayyaanota qulqulloota raajota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee oolutuun keessan baga wajjumaan nu geenye hunda dursaa obboleettiin keessan yaada yookiin immoo gaaffii isheen nu gaafatte deebisna Waaqayyoon nu gargaaru gaamma waa'ee gaabbii irratti guyyaa kam gaabbii akkan eegalee gaabbii irratti illee haala ani dabalee sagade soome kun yoo ba'ee iccitiidha moo iccitii miti anaatiin na miidhamoo na hin miidhu warreen kaan minaalbaat namoota warra kaan barsiisuu danda'a gorsuu danda'a akkuma dogongore kana warra kaanis dogongoruu hin danda'ani yaada jedhudha yaadni kun baay'ee gaariidha asirratti wanti hubachuu qabu nu guddaani iccitiin maalidha maaltu immoo iccitii miti kan jedhu adda baasnee beekuu qabna egaa keessumaati barnoota mana amantaa utubaawwan 5 keessatti kan ramadamu keessaa tokko iccitii gaabbii jedhama. Iccitii gaabbii jechuun iccitii keenyaan kan himanne iccitiinuma keenyaan abbaan gaabbii yookiin immoo lubni sun kadhannaa keenya nu xumura. Asirratti amma wanti beekamuu qabu ifa wanti ta'e tokko ni jira. Fakkeenyaadhaaf gaafa badii keenya himannu bara akkasii yeroo akkasii sa'aatii akkasii badii akkasii yakka akkasii akkas raawwadhee akkas godhee hateeraa sobeeraa sagaagareera namni jedhee himachuu danda'a. Kanaa olis gocha raawwate hunduma himachuu danda'a. Iccitii inni jedhamu gocha namni sun raawwate malee seera gaabbiitiif seera inni raawwatu miti iccitii kan jedhamu jechaadha. As keessatti iccitiin kamidha? Iccitiin immoo isa kamidha? Fakkeenyaatiif soomuu sagaduu kadhachuun sirna gaabbii kana keessatti kun iccitii miti hin beekama waan ta'eedhaaf minaalbaata yeroo raawwannu wanti gaabbii keenya iccitii godhu yeroo nuti soomnu namni hin beeku yeroo nuti sagadu namni hin beeku haa ta'u malee ijoolleen baay'een baruu gaafa qaban gaabbii irratti keessuma sagada namaa kenname akkamittiin xumuruu qaba akkamitti sagaduu qaba kun ifadha waan ta'eedhaaf namni gaabbii gale hin sagada namni sagadu immoo hin sooma namni soomu immoo ni kadhata isaan kun sadan yeroo baay'ee iccitii kana keessatti yeroo soomaaf sagada gaabbii dhuunfaa fudhannus yeroo sagada waliin sagannus wanti raawwatamuu qabu maalidha
yeroo baay'ee wanti beekamuu qabu soomni jira, sagadni jira, kadhannaan jira jechaadha. Asirratti iccitii kan jedhamu maalidha? Dhoksaan kan himannee fi ifatti immoo kan beekamu. Akkuma beekamu akka kutaa kanaatti kutaan gaabbii jira. Kutaa gaabbii irratti yookiin immoo bakka namoonni baay'een jiranitti, bakka ijoolleen baay'een jiranitti ergaa kamtu darba? Bakka ijoolleen baay'een hin jirannetti immoo keessa keessan iccitii akkamiitu haasa'ama kan jedhu adda baasnee waan beeknuu fi waan hubanneef yeroo baay'ee asuma irratti wanti isin hubachuu qabdan namni tokko soomni saganni torbee lama kennamee fi torbee lama gochuu hin danda'u. 40 kennamee fi 60 sagaduu hin danda'u yookiin immoo gadi buutee 21 yookiin immoo 7 yookiin immoo 14 sagaduu hin danda'u. Ndawum yaada kana keetti yaada isheen na yaadachiiste akkuma beekamu egaa saganni kennamee fi soomni kennameef kun egaa iccitiidhaan kennamee fi maal balleessiteetu gochaa maalii raawwatte maalidha yakki isheen raawwatte gaabbiin kun kennameef kan jedhuuf kuniif isiniif iccitiidha. Aniif ishiin wal beeknaa jechaadha. Inni guddaan garuu cubbuu mucaan kun himatte yookiin immoo balleessaa mucaan kun himatte otoo asirratti darbeera ta'eeti dhugumatti kun dogongoraa jenna. Amma inni guddaan haala adeemsa gaabbii keessatti barumsa kennamuufii qabu yookiin immoo hubannoo fudhachuu qabdu isheen hubachuu qabdudha malee asirratti kan wal faana haasa'aa jirru haala isheen ittiin badii ishee himatte yookiin immoo balleessaa isheen balleessitee cubbuu ishee himatte mitii jechaadha asirratti kan waliitiin dubbachaa jirru. Inni guddaan torbee lama yoo nuu kenname torbee lama qofaadha. 41 yoo nuu kenname 41 qofaadha. 21 yoo nuu kenname 21 qofaadha. 14 yoo nuu kenname 14 qofaadha. 7 yoo nuu kenname 7 qofaadha. Keessumaa yeroo soomaa fi sagadaa nam tokko kan inni sagadu badiisaa irra dhaabatamee haala ulfina badiisaa fi salphina badiisaatti barkitti badiin xiqqaaf guddaa hin qabu. Haalli hanqasii yookiin immoo ittiin kennama gaabbii kanaa wal caalaa jechaadha. Fakkeenyaatiif inni hate maal sagadaa, inni sagaagale maal godhaa, inni lubbuu baase immoo akkam godhaa, inni qabeenya namaa fudhate immoo gocha garaagaraatiin gosoota cubbuutiin irra dhaabatameetu bifuma sanaatiin haalli adabbii salphaa fi adabbii guddaa akkuma namni gaafa hatee gara waajjira poolisii deemu seeraan himatamee qallaal qixaaxinaa kabbaar qixaax kan jedhamu jira. Badii guddaa fi badii xiqqaa jedhama. Gosoonni isaa walumaa gala cubbuu haa ta'u malee cubbuu guddaa cubbuu xiqqaa giddu galeessa jedhameetu akka seeraaf akka heera mana amantaatti hundisaayyuu taa'ee jira jechaadha. Egaa asirratti guyyaa gaabbii eegalle iccitii miti. Sagada irratti haalli nu rakkise iccitiitii miti. Inni biraan immoo asirratti ifa hundumtuu beekuu qabu immoo kan eegalle sun irratti ida'uun iccitii miti. Maaliif seeradha. Seera cabe kana immoo walumaatiin wal hubachuun, walumaatiin barachuun, walumaatiin wal gaafachuun dirqama waan ta'eedhaaf malee iccitii mucaa kanaa baasuudhaafis yookiin immoo iccitii ishii qaamni biraa akka dhaga'uuf miti. Kana beekuun barbaachisaa ta'a. Asirratti warri kaan keessanis amma danda'ametti gaabbii irratti fakkeenyaatiif nam tokko yeroo soomu yeroo sagadu guyyaa sagade dagachuu danda'a, guyyaa hin saganne immoo dagachuu danda'a. Keessumaa gaabbii gaafa gallee gaabbii eegallu maal goonaa guyyaa sagada eegalle galmeessinee keewwanna. Galmee qopheeffanneetu guyyaa sagannees guyyaa hin sagannees galmeessinee keewwanna malee qaaliitti hin dagatama. Lammannillee yeroo sagannullee fakkeenyaatiif Egziyoo Maarinnaa Kiristoosii al 12 Benta Maaraam Maarinnaa Kiristoosii al 12 Kiraalaayisoo al 12 jenne yoo ta'e al 36 41 yoo nuu kenname Kiraalaayisoo Saadoor Araadoor Darata Daraaruudhaas kan yoo fanyoo shanan immoo gaafa irratti idaanu 41 ta'a jechaadha. Namni saganni haala 41 kenname ganamas galgala sagaduu qaba jechaadha. As keessatti immoo kadhachuu qaba, kadhannaa taasifachuu qaba. Guyyoonni immoo sagadan ni jiru. Guyyaa 12, 21, 29 sanbataaf qidaamee fi guyyaa ayyaanota qulqullootaaf raajotaa, guyyaa ayyaanota gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos saabonni itti ba'u saganni hin sagadamu. Amma nuti yeroo baay'ee amma danda'ametti yeroo sagada eegallu guyyaa eegallee fi
guyyaa saganne galmeessinee keewwanne lammanni immoo yeroo sagannu akka hin daganneedhaaf gizoo maarinnaa kiristoosii haala 41 yoo walii galli isaa nuu kenname haal 12 gizoo maarinnaa kiristoosii ammas haal 10 benta marammaarnaa kiristoosii kiralaayisoo jennee isaan sadan kana gizoo maarinnaa kiristoosii benta marammaarnaa kiristoosii kiralaayisoo haal 36 10 haal 36 dhufa irratti 41 saganna yoo ta'e as keessaati saadoor araadoor daanaa taadoraa kan jennu immoo akka hin daganneedhaan wal faana haal 41 ta'uu qaba. Nama tokko fakkeenyaatiif subaa'ee tokko guyyaa 7, subaa'een 2 guyyaa 14, subaa'een 3 guyyaa 21, subaa'een 4 guyyaa 42 akkattiin kan sagannu sanaa olis kennamuu danda'a waan ta'eedhaaf iccitii miti. Badiin isin himattan karaa keessaa hafa eenyuttu hin himamu. Walatta maaram badiin isheen himatte gabra maaramitti hin himamu. Gabra maaram badiin himate walatta tsaadiqitti hin himamu. Iccitiidhaan kun inni guddaan beekamu waan qabuudhaaf akka hin mufanne kana hubadhu taa'een jedha. Hunduma keessan waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessu. Umurii tajaajila keessaniif haa dheeressu. Kennaa irratti kennaa, eebba irratti eebba isiniif haa dabalu. Nutis iccitiin keessan akka bu'uun barbaannu iccitii keessan immoo seeraatiin tiksinee eegna. Si qofaan miti gaabbii kan galan biratti namoonni baay'ees galaniiru. Inni guddaan isa kanadha. Waa'ee badii kee himannaa badii kee otoo ta'ee raateeti dhuguma iccitii jedhama. As keessatti iccitiin ba'uu fi iccitiin hin baane yookiin immoo hunduu beekuu kan qabuu fi hunduu beekuu kan hin qabne jennee waan keenyeef waa'ee badii kee hunduu beekuu hin qabu. Haala sagadaa fi dogongora sagarratti uumame immoo walumaatiin kan sirreessinu ta'a. Guddaa galatoomi yaada gaariidhaan siin jedha.